ta'a. Kan har'a nu diiguuf tattaaffii godhan, gandaan nu qoodan, amantaan nu qoodan, lagaan nu qoodan, ni waraana bilisummaa Oromoo, biyyi keenya Oromiyaa, dhiigi keenya Oromoo, waa'ee Oromummaaf waa'ee Oromiyaa malee gandayyuu hin qabnu ni. Biyyi keenya biyya Oromiyaa. Kanatti irbuu seennee baane, kakannee baane, afaan qawween, rasaasaan irbuu walii seennee baane. Ani ilma Oromoo Oromiyaaf ba'e. Oromummaa koo eeggachuuf ba'e. Mirga ilmaan Oromoo tiksuuf ba'e. Gandummaan nu keessan jiru, amantaan ol qooduun nu keessan jiru. Seenaa gurguddaa jaallan qabsoo hoggantoonni abaa'oo kanaan dura nuyi amantaadhaaf hin baane, Oromoodhaaf baane, Oromoof jennee baane amantaan hin galu jedhanii walirratti wareegaman nu gidduutti galtee guddaa ta'eeti hafe. Akka nuyi sana yaadannu ta'uudhaa qabna. Akka isaanii sana ta'uudhaa qabna. Kanaaf waan jedhamu, waan kijibaa, waan sobaa sana keessaa namni kamiyyuu ba'uudhaa